Guddisaan Islaamaa naamusaa jireenyi. Guddisaan Islaamaa naamusaa jireenyi. Nurkaa baduun harkinu dhaalatti keenyi. Haram deemaa jirraa eenyu fakkeenyi. Haram deemaa jirraa eenyu fakkeenyi. Guddisaan Islaamaa naamusaaf jireenyi. Guddisaan Islaamaa naamusaaf jireenyi. Nurkaa baduun harkinu dhaalatti keenyi. Haram deemaa jirraa eenyu fakkeenyi. Dhagaytaa kanjaa harree fi baabaanii dubbii ijoollee jettee nan xiqqeeffadhinii gandiidhaa ufteessam omaarii ayoonii makaamuu amma baasuu qofaa fi dubbiinii karaasaarran nu guddisuudhaa jabdunii karaasaarran nu guddisuudhaa jabdunii guddisaan Islaamaa naamusaa jireenyi. Guddisaan Islaamaa naamusaa jireenyi. Nurkaa baduun harkinu dhaalatti keenyi. Haram deemaa jirraa eenyu fakkeenyi. Haram deemaa jirraa eenyu fakkeenyi. Fuuldurri Islaamaa abdiin biyyatanaa. Fuuldurri biyyattii abdiin biyyatanaa. Ilmaanaati deesseef dahuuf jirtu ganaa. Akkas taanaan duuba maalirraa eegganna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جر جرتو هركفوني ودكتور سكنتاتنا نجيم وقبدني فيا الحمد لله أرانتنا هلواتي سنيتو قرآن سنيفيت إيه دوي أكسيمي صدركا فاميلي بيز دي صدركا هوا ماتي تيتي نلا نمني جمع دوبا خنان هدوتو كاميرا دوبتي وخاتي جرا أديرن سمن والجاني الرا قرآن نم توكو إدانة جرا نم قرآن فيته أكسيمي أكجراته ولرتي خلي بيا أكبيتين يتي بيا جها باتي صدفة بركم الله ما في جها قالت تهلوان أكسيمي تهلوي إيش هذا Kalau Esa? Mana? Ispanyol. Walurra dhufe guyyu masana mas ya jaha baati sadafa barakallahu aqul afuri guyya amata torba fitte sadeedafa eegalte quraanas akka carraate he guyya san fitte walirra rabbiin fitte Allah arraman tana amata sadeed eegalte amata torba fi guyya lama jechuudha sadeed fi guyya lama jiru guyya takka torba fi guyya lama jechuudha sadeedafa eegalte jechuudha torba fitte akkasi arraan tana hunoga akkanatti akka aadaa goonee bimunaasabati qur'aana fixuudhaan jechuudha hifzii karaa kitaaballee jedhanii achi dabruudhaaf sagantaa tana hiruudhaaf qopheessinee meel waa hojii turtii haa godhu ilwi maaltu si dhagameera gammachuu isinoo maal jettan gara fuulduratti kami maal yaada qabda quraana kana wajjin turtiin ta'e sara kami mee dhaamsa warra ijoollee xiqqashoodhaaf warra akka keetii dhaamsi mee maal jettame sirri tabadhaa jettammoo sirri qaraa jettammoo sirritti warra keessan rabbashaa jettammoo sirritti qaaliummaa teessanii godhaa jettammoo qaaliummaa teessanii godhina jettammoo alee mee maal jettame Wala sirri qarada qarati sirri wan biraw Mashallah
sagantaan isinii qabanne sagantaa qabna rantana akka duritti nashidan seena nashidan miti sagantaa quraanaati qabna mee hilwaa fi abbaari hilwaadha quraana siqoo jiqaraana akkamii kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم تعملوا سنعرف نوان كارنون ده موني ده تعملوا أبيه وكارا فستي كباب سنا إن شاء الله قرآن جبات دا كارا أجولين إسلاما قرآن فردي فدا قرآن الرتيج إما قوات ناصر رتي تباتي كيسا سنينجا شوفينا نشيداني أفين رمبيه نشيدا تكاجن برنوتا برنوتا هدام سأبوتا وهدا ورنفوني أهمانا دلوتا المخايهوتي جا هندا فرماتا المخايهوتي جا هندا فرماتا Akuma barisa bagagen baratni caya madrasati wal garra jallani ya mi ajirenya dacha gamachuni ya mi ajirenya dacha gamachuni iriya tangari wajinin tapanu ganamu barisa wal arkade bonu barsiso dakhenya kan irabanu madrasa waliti qabaundanu madrasa waliti qabaundanu يا
abbootaa ijoollee waa hin qabadhaamsa akkuma hujiidha horii tan bariisa hujiin daa'imaanii dhaquudha madraasa firraa gaggeessuumi madraasuma geessa barnoota yaadamsa abboota waadaa waliin fuune amaanaa dhaloota galma kaayooteenya hundaa furmaata galma kaayooteenya hundaa furmaata. Barisa alkhane subyoga salane harmen tiretenya nufani tenyane madrasa ganamna akanutin tufne olsena barnotaf osun rafane olsena barnotaf osun rafane akuma barisa bagagen barakni caya madrasati wal garra jallani yami ajirenya dacha gamachuni yami ajirenya dacha gamachuni. Cahaya khufa khaftu ya abdi jirenya wawalan li gode ada fabakhenya madrasa banane bakayudihenya wawalan tane irrabahu ftenya barnota qulqulu ilman birangenya barnota qulqulu ilman birangenya barnota yaadamsa abboota waadaa waliin fuune amaanaa dhaloota galma kaayooteenya hundaa furmaata galma kaayooteenya hundaa furmaata. Madrasaan teenya hundaafuu fakkeenya barnoota diinii fi duniyaa waliin geenya akhlaaqa barsiisa naamusaaf jireenya akkasii barannaan bakka guddoo keenya akkasii barannaan bakka guddoo keenya akkuma barisa bagagen barakni caya madrasati wal garra jallani yami ajirenya dacha gamachuni yami ajirenya dacha gamachuni. Bakka hujii gaarii ilmaaniin filadha mana barnootaa kan geessitan qoraadha irraa gaggeessuumi barnootaaf ergaadha maal baree maal dhiise abboonni gaafadha hujii banaa qabda ja'a odeeffadha akkasii waan gaarii isarraa eeggadha akkasii waan gaarii isarraa eeggadha. Barnoota yaadamsa abboota waadaa waliin fuune amaanaa dhaloota galma kaayooteenya hundaa furmaata galma kaayooteenya hundaa furmaata. Mooraa madrasaadha hoggaadha ol seenne barsiisaa caqasne barnoota baranne hoggaa boqonnaatis osoo hin ariine naamusaan taphanna akka hofne dhiine naamusaan taphanna
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرانتنا سجنتان تنجا قرآن هلوا ده سبب يفتشوني ماتين حراد داتي والغاني جراني حرا إسمان حرا ديراني أسي جراني خايون تنجا تبعشات ويتشورا دائما برنوت الرجينسو يولين تنجا قرآن يولي قرآن كتاتو يولي قرآن دين تكتاتو تيجيفنا رملي جولين نمان جباتو يوني في مشاخ يخوفته مشاخ حرارة قوتي أرانتنا أمة الإسلام توكل أبسيفته نما توكل أبيتو لمن الإسلام يول ما شنكا باتشان الإسلام دوركته تيجيفنا مقدر الماني فاتو جنة ملك جولي دا ها بجمو جنة ماشي ها جمال مان ملك جولي ها بجمو جنة قرآن تيجيفنا تقول أني قرآن كراسيسو وان براي تشوتنجي روبكا أكاسيتي شهامي أمين آدم علي جانين أيسوما هاداتي أيسوما هذا معرفتي تام سفرنا تام سماتي تجنة أمين آدم علي حافظ حجتها أوجي سفياراتي نما وقا سدد وقا سجل أدري يقول سفيا كيس وجهه جلو إيسا فهمت هيمزين ما تمر يقال زنيما واتا كتشينكا كهو أمين أوبليسي توكو كابو أوبليسي توكي حافظة إني حافظة أبان سات اللي حافظ مجان سات اللي نغانا مجان سنين نغانا ماشي يا خامي يادا قبط يادا ماتي لي خيني خانو دغاني في يادا حواسا خيني بلاف قبدو قرآن الرتيس تهي دائما الرت يوجو لنجي تشوفيتس يو ابوتا نتشوفيتس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تودا سدنتا خنا هندا بغا غمچو تي اركان نسان وجين قدتن كدسان ران ليتو قال ما فدا جولي في ماتي جولي تيس سامسيني كوني جرا durarratti dhaamsa maatii maaliif jennaan sa'aadhaan ijoolleen sa'aarratti dalaganii sa'aa fi firra dalagatu nuti kanaaf dhaamsi guddaan bakka kanatti barbaachisu dhaamsa warraati maaliif jennaan rabbiin ilmii tana keessatti quraanni kun beekumsa keessaa har'a guddaati wanni biraa hundaa waan zalnaa ilayka dhikra litubayyina linnaasi maa nuzila rabbiin hadiisaa fi istinbaaxaa fi wantoonni adda addaa kun hundinuu waan jumlaadhaan quraana keessatti dubbatame kana akka adda baasuuf akka kana waan ta'eef jecha wanni guddaan bu'uurri guddaan akka fatwaatti illee bakka irraa fudhatamuuf waa afran keessaa takka quraana bakka guddaa waan qabu jechuudha. Kanaaf rabbiin hoggaanii fi ilmoo baloo aayaatun bayyinaatun fi suduuril ladiina uutuu ilma jedhe rabbiin hoggaa waa'ee quraanaa dubbatu ayata dirree baatu taate kan qooma warra beekumsa qabuu keessa jirtu jedhe. So kana jechuun ijoolleen teenya quraana bartee meeshaa takka tan quraanni rabbii keessa teessu jechuudha. Kanaaf meeshaa waan biraatu meeshaa waan addunyaatu keessatti kuufamu meeshaan takka yoonii fi waan namni keessaa barbaadu takka itti haadhamu takka keessa jiraatte meeshaa isa waan keessa jiru jetteeti jabeessite jechuudha. Kanaaf rabbi ijoollee tana meeshaa quraana keessa kaayan si godhe jechuudha. Rabbiin ayata biraa keessa illee wanni jiru walladhiina uutuu ilma darajaat jedha. Rabbiin warreen ilmii kennameef darajaa guddaa warra argatee jira. Kanaaf ijoollee teenya ijoollee itti laffaanee keessattuu ummaaleen ilmoo ta'e yaada guddaa akkasitti cimmifatte. Ilmoo akkasitti itti cimmifatte kana welkaa quraana bakka quraanni keessatti waraabamu siitoo humoo ijoollee duriyyee iyyaaloo ijoollee ijoollee akkasii ta'u laffaatiin teessan akka bakka sii harka ta'uu qabdu ummaa itti laffaatee dhalte ummaa itti laffaatee gara deemteen ummaa itti laffaatee duuja deemteen ummaa itti laffaatee wareegama akkuusan cimimmuu fi wareegama akkuusan irra kafalte yoonni fi ilmoon teetuni bakka barbaachiftu bakka kabajaa qabdu bakka ijoollee fuuldurattillee rabbi birattillee kabajaa si gootu yoonni fi hin godhatini ijoollee gandirraa wayi waatu yoo suduraa taate ijoollee biitirraa wayi waatu yoo suduraa taate ijoollee rabbiin hin jaalanne yoo suduraa taate laffaatiin teessan hundi bilaas taate kanaaf jabaatanii ilmaan akka gaarii guddifachuu barbaachisaa jechuudha. Isaanillee warra sagantaa tan asii qopheeffatullee barnoota guddaa irraa arganna
keessattuu ilmoon duraafaan ilmoo modeela taatu mana san keessatti ilmoon duraa hedduu investor godhanii dalaguu keessa ijoolleen san booda qotaa waliin gooteeti ijoolleen najjaastuun inni taarifa ijoollee isaan dubbanne guddaan quraana buusee jira guddaa kana jala deemti xiqqoon arra nuti agarre tana dura namni jiru guddaadhaa jira osoo guddaa irratti hin dalageenii osoo guddaan ijoollee iyyaaloo qorkumaa fi giiroo ganda keessa deemtee qumaaraa fi kana ta'e taate xiqqishoonis waan biraa waan san fakkaatu daleetii malee karratti aantee quraana xumurtee eebaa kanarra nu akka yaran kun san taati malee silaa bakka kanatti argamtu jechuudha. Kanaaf ijoollee duraa irratti investi godhanii irra lafaanii dalaguun hedduu murteessaadha. Ijoolleen san booda Oromoo waan jettu gaalli hiriira duraan laala jetti. Ijoollee hangafa itti rakkattee yoo fi kamalee guddiftee ijoolleen san booda ifiif wal jala laallattee sii deemti guddaan biyya keessaa guddatee jabaatee dhufe xiqqoo tana tarbiyaa godhu eegala jechuudha. Kanaaf irra lafaanii guddisuu nu feesa qudwaa gaarii ganda kanallee godhachuu nu feesa umrii gaariilee rabbi isaanii baafamu isaanillee beekumsa ziyaadaa godhu halamaffaadha baabiyyoos halamaffaa ijoollee xiqqishoo onni isinidhaam dhageessanii miti isin hoggaanii fi quraana fixxan akkuma abbaan hilwaa jaalatee keeka godhuuf kanatti keeka isinii godha abbaan keessan waan isin feetan isinii godha karamellaa isiniif bita naanaa isiniif bita waan isin feetan hundi isiniif godha namni biraallee hoggaanii abbootiinis baalaman diigina akkas kanaaf namninis addunyaa irratti kan isin fedha jechuudha abbaan keessanuu isin fedha namni biraa akka gandaallee gija karaa irra si arke si fedha rabbiillee si fedha guyyaa qiyaamaa jannata keessa aananii jira karamellaa jira wanni hin jirre hin jirtu waa hunda sukkaraa waan feetu hunda jannata keessa jirti kanaaf waan sana achi deeqee rabbiin ibiddarraa akka seenne godhee akka jannata seenne yoo hin feete akka seensu yoo kafeetu taate akka gaarii quraana dareechaa qaraa akka hilwaan quraana qaraa kana qaraa hafla mal jeni sa graduation akan male hafla ini hafla khanas saganta bebedu kana kana godama khanaf jabat dati sinis qur'an dakara aye dageysani khanafu galatoma saganta akan charla khana kanu kesini galatoma wabillahi taufiq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh safenya Amin Adam Ali ogeessa fayyaadhaa clinical pharmacy ogummaan Amin Adam Ali quraanaa fi kitaabaan alatti jechuudha. Sagantaan teenya tabiraa yoo jiraatti gaa'ii sagantaa warri gandaa sagantaan lawa yaada maatiidhaa yoo guuruu feetan godhadha nanti asittiin ilwaa nama galatoonfachuu feeta Ani kurang sih dah Ni ceng kita jangan babi ya, Adam sana. Jangan lihat takkan kelan. Dikira. Dari situ. Kudisan Islam namun sakirengi Kudisan Islam namun sakirengi Nurka badunar kenudale tekengi Aram tema girain bufakengi Aram tema girain bufakengi Aram tema girain bufakengi